Shawaa lixaa aanaa naannootti finxaalayyiin Amaaraa haleellaa mana cidhaa irratti raawwataniin yoo xiqqaate namoota 24 ol ajjeesan jechuun dubbatan kumaand poostiin aanichaa obbo Tashoomaa Sabbooqaa. Godina Salaalee aanaa dharraa gandoota adda addaa keessatti humna finxaalayyii faannoo haleellaa uummata irratti raawwataa tureen itti fufee jiraachuun dhagahame. Dhaabbanni wiirtii dagaagina mirgootaa fi diimokiraasii jedhamu lola waggoota 5 darbanii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifameen sarbamni mirga namoomaa sukkaneessaa Gujii fi Gujii lixaa keessatti adeemsifamee jira jechuun ibse. Pirezidaantiin Somaalilaand ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafatte kennuuf murteessee jira jechuun gaazexeessaa The Economics jedhuuf hime. Gaazexeessaa televezyiinii fi raadiyoo FM naannoo Harar kan ta'e Muddiin Abdullaahi qaamolee nageenyaa naannoo Harariitiin guyyaa kaleessaa mana isaa qabamee hidhamuun dhagahame. Lammiileen Joordaan yoo xiqqaate 14 ta'an imala hajjiif bahan Suudi Arabiyaa keessatti sababa ho'a guddaan lubbuu isaanii darbuu qondaaltonni mootummaa himan. Harka fuunee hashamaa hordoftoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo qabannee isinitti dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti dhufaana turaan affeerraa keenyaa namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isiniin jecha laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenyaa gara odeeffannoo keenyaa har'aatti isin dabarsina. Shawaa lixaa aanaa naannootti finxaalayyiin Amaaraa haleellaa mana cidhaa irratti raawwataniin yoo xiqqaate namoota 24 ol ajjeesan jechuun dubbatan kumaand poostiin aanichaa obbo Tashoomaa Sabbooqaa. Obbo Tashoomaa Sabbooqaa haleellaan kun gaafa guyyaa sanbataa barii irratti akka raawwatame yoo himan haleellaa kana kan raawwate finxaalayyii Amaaraa yoo ta'an namoonni kunneen osoo mana cidhaa jiranii duubaan boombii itti darbuun mana itti cufanii haleelan jechuun dubbatan. Warra birmannaa dhufan ammoo alatti rasaasan haleelan jechuun himan obbo Tashoomaan. Mana keessa kan jiran namni tokkoyyuu osoo hin hafin achuma keessatti gubatan jechuun dubbatan obbo Tashoomaan. Misirroo fi misrittii dabalatee maatii isaanii waliin manicha keessa kan turan hundinuu achumatti du'an jechuun dubbatan obbo Tashoomaan. Reeffa adda baasuun hin danda'amne kan jedhan obbo Tashoomaan reeffa adda baasuuyyuu miti kun reeffa kun muka gubateedha jedhanii adda baasuun rakkisaadha jedhan. Dabalataanis manneen naannoo sana jiran 22 ol ta'anitti abidda qabsiisuun guban jiran jechuun dubbatan obbo Tashoomaan. Haleellaan kun Shawaa lixaa aanaa naannoo keessatti ganda biiftuu jaalalaa jedhamu keessatti raawwatame. Godina Salaalee aanaa dharraa gandoota adda addaa keessatti humna finxaalayyii faannoo haleellaa uummata irratti raawwataa tureen itti fufee jiraachuun dhagahame. Torbaanuma kana keessa ganda warra Hullaa jedhamutti namoota dhiyoo bultii ijaarratan haadha warraa fi abbaa warraa ajjeesuun jiraattonni himu. Kuni osoo kanaan jiru guyyaa kaleessaa immoo ganda Jirruu Daaddaa keessatti qonnaan bultoota 4 humnoota mootummaatiin ajjeefamuun jiraattonni gandichaa dubbatan. Obbo Tasfaayee Damisee oorruu isaa keessatti Tashoomaa Kibrat daandii irra osoo deemaa jiru Taaddasaa Joobirqee isaa Tamee Abarraa mana isaatii baasanii laga Lubaa jedhamutti humnoota waraanaatiin ajjeesamuun dhagahame. Guyyaa tokko dura immoo humni waraana mootummaa ganda Baabboo Dirree jedhamutti dargaggoo Abbaabuu Tolchaa badii tokko malee rasaasan ajjeesuun jiraattonni dubbatu. Karaa tokkoon humnoota finxaalayyii Amaaraatiin gama biraatiin immoo humna mootummaatiin waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu miidhaa cimaatu nurra gahaa jira jedhu jiraattonni. Dhaabbanni wiirtii dagaagina mirgootaa fi diimokiraasii jedhamu lola waggoota 5 darbanii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifameen sarbamni mirga namoomaa sukkaneessaa Gujii fi Gujii lixaa keessatti adeemsifamee jira jechuun ibse. Wiirtuun dagaagina mirgootaa fi diimokiraasii irratti hojjetu sarba mirga namoomaa sukkaneessaa ta'an 36 godinaalee Gujii keessatti raawwataman miidhamtoota maatii miidhamtootaa fi ragaalee sanadaa irraa walitti qabee tibbana ifoomsee jira. Yakkoonni inni ifoomse keessaa ajjechaa seeraan alaa, ajjechaa dhoksaa fi ifaan ifaa, hidhaa jumlaa, hidhaa seeraan alaa, dararaa manneen uummataa gubuu, tasa butamuu namootaa, buqqaatii fi gudeeddii shamarranii fi dubartoota Gujiitti raawwatamuu qorannoo irratti addaan baasee ibsee jira. Dhaabbatichi akka qorannoo kana irratti ibsetti waggoota 5 darban keessatti wal dhabdeen mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee Gujii fi Gujii lixaa keessatti uumame gaaga'ama guddaa uummata nagaa irratti akka uumeef sababa ta'ee jira jechuun ibse. Itti dabaluunis wal dhabdeen yeroo dheeraaf osoo addaan hin citin ture kana irratti jiraattota naannichaatiif dararaa hamaa fi sarba mirga namoomaa olaanaa ta'ee jira
jechuun ibse. Sanadichi dhiittaa mirga namummaa suukkanneessaa godinaalee Gujii fi Gujii Lixaatti raawwataman xiyyeeffannaa hin arganne jedhe ibse. Hoogganaan dhaabbata wiirtuu dagaagina mirgootaa fi diimokiraasii obbo Mangistuu Asaffaa godinaalee Gujii naannoo giddu galeessaa irraa fagaatanii waan argamaniif dhiittaa mirga namummaa raawwatamu miidiyaadhaan xiyyeeffannaa akka hin arganne ta'ee jedhan. Sarbaa mirga namummaa qorannichi xiyyeeffannaa addaa kenneef keessaa tokko sababa waraanaatiin miidhaa qaamaa fi qalbii dubartootaa fi shamarran irra gaheedha jedhan. Dubartoonni fi shamarran bakkoota lolli qawwee itti hammaatu godina Gujii fi Gujii Lixaa keessa turan yakkoota koorniyaa bu'uureffatan kanneen akka gudeeddii fi reebichaa fi rakkoo garagaraatiif saaxilamanii jiran jechuun ibse. Waggoota 5 darban keessatti wal dhabdeen mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godina Gujii fi Gujii Lixaa keessatti uumame gaaga'ama guddaa uummata nagaa irratti akka uume ifoomsee jira. Bara 2023 keessa hundeeffamni godina Booranaa Bahaa rakkoo ture itti hammeessuun jiwawwarmii uummanni taasisu ittisuuf tarkaanfii humni mootummaa fudhatan hammaataa ta'uu isaa ibsee jira. Warrooleen wal dhabdee kana keessaa harka qaban hundi dhukaasa dhaabuun lammiilee nagaa fi gareewwan saaxilamoo ta'an tiksuu irratti xiyyeeffachuun seerota namummaa addunyaa fi ulaagaa mirga namummaaf bitamuu danda'uun akka irra jiraatu ibsee jira. Yakkamtoota yakka kana raawwatan addaan baasuu fi karaa adeemsa haqa qabeessa ta'een itti gaafatamummaa mirkaneessuuf qorannoo of danda'aa ta'e taasifamuu qaba jechuun gaafate. Mata karaa nagaa kan mirgaa fi kabaja lammiilee kabajisuu fiduufis qaamolee wal dhabdee akka karaa nagaatiin araaraman gaafatee jira. Pirezidaantiin Somaalilaand ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafatte kennuuf murteessee jira jechuun gaazexeessaa The Economics jedhuuf hime. Akka pirezidaantichi gaazexeessaa The Economics jedhuuf ibsanitti ulaan galaanaa naannawa galoo galaan Edan walitti hidhatu kan magaalaa lammaffaa Yaman Adan jedhamtu irraa kiiloomeetira 65 fagaattee iddoo bahara guddaa taate kan maqaan ishee Baabil Harii fi Baabil Hayyee jedhamuun beekamu bal'ina kiiloomeetira 20 qabdu Itoophiyaaf dabarsee kennuu isaanii ibsanii jiru. Iddoon mootummaan Itoophiyaaf dabarfamee kenname kun iddoo filatamaa fi karaa gabaabaan galaana ittiin qaxxaamuru ta'uu isaanis pirezidaantichi ibsaniiru. Gama biraatiin immoo ulaan galaanaa Itoophiyaaf kenname kun Jibuutii irraa kiiloomeetira 130 qofa fagaatee kan argamu yoo ta'u, ulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf kenname kun addunyaa irratti filatamaa ta'uusaa maqaan dhahamee jira jedhan. Gaazexeessaa televezyiinii fi raadiyoo FM naannoo Harar kan ta'e Muddiin Abdullaahi qaamolee nageenyaa naannoo Harariitiin guyyaa kaleessaa mana isaa qabamee hidhamuun dhagahame. Sababa itti hidhame rakkoo bishaan dhugaatii magaalattii mudachaa jiruun gama feesbuukiitiin maxxansite jechuun akka ta'e keessa beektonni dubbatan. Jum'aa lama dura halkan irraa sa'a 3 itti hidhuudhaaf mana isaa dhufanii isa mana dhabnaan haadha warraa isaa akka hidhan ni yaadatama. Booda irra ammoo dogongoraan hidhame jechuun dhiifama gaafatanillee ammas irra deebi'uudhaan hidhanii jiru. Sababa tokko malee naannoo Harar keessatti Muddiin qofa osoo hin taane namoonni hedduun bifa kanaan dararamaa jiraachuu keessa beektonni dubbatan. Akka namoonni kunniin jedhanitti mootummaa naannoo Harar qoosaa kanaa dhiisee Muddiin dabalatee namoota bifa kanaan dararaa jiru gad dhiisuu qaba jechuun dubbatan. Akkasuma qaamota seera dahoo godhatanii waan seerri hin jenne raawwatan seeratti dhiyeessuu qaba jechuun dubbatu. Lammiileen Joordaan yoo xiqqaate 14 ta'an imala hajjiif bahan Suudi Arabiyaa keessatti sababa ho'a guddaan lubbuu isaanii darbuu qondaaltonni mootummaa himan. Ministeerri dhimma alaa Joordaan lammiilee isaanii 14 ta'an sababa ifaa aduu jabaa ho'a mudateen lubbuun isaanii darbuu fi namoota 14 ta'an immoo achi buuteen isaanii dhabuu himee jira. Waldaan Addeessa Diimaa Iraan lammiilee Iraan 5 imala hajjiif deeman lubbuun isaanii darbeera jechuun gabaasee jira. Haa ta'u garuu sababa du'aatii isaanii wanni ibse jiru. Mootummaan Joordaan lammiilee isaa dhabamanii barbaadaa akka jiru ibsee jira. Ministeerri dhimma alaa Joordaan ibsa baaseen mootummaa Suudii waliin tahuun fedhii maatii gaafachuun reeffa namoota du'anii gara maatii isaaniitti deebisuu fi achumatti awwaaluu irratti hojjechaa jira jechuun hime. Hajjiin imala amantaa guddicha addunyaa irratti beekamudha. Bara kana keessa namootni miiliyoona 1.8 ta'an imala hajjii irratti hirmaataniiran jechuun gabaasan qondaaltonni Suudii. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahan turaa isiniin jecha namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa ta'a. Laayik shee gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenyaa waan nu dhaggeeffataniif galatooma.